baay'ee godda'a. Gizee du'aa sanaan qabee gizee duula walloo kan jedhan sanaan qabamee qiimii sanaatii wallo keessatti abbaatiin kan keenya mazaaraa fi uffata irraa gaffafanii ji'a sadii qumsirii hidhanii gizibiitiidhaan taraa wal harkaa fuudhee biyya walloo sanatti ji'a sadii turanii abbaanumti kan kuu kan hin dhagaye abbaa koo irraa achiin ennaa galan idda galanii mazaaraa bitatanii hin kenninu biyya keenya jedhanii osoo isaan hin galin xaaliyaaniin arooppilaaniidhaan Addis Ababaa dhufte waraanni cabe osoo inni duulee biyya lafa kan deemu sun osoo ofirraa dacha'ee miilan hin galin akka waraanni cabee baandiraa buqqisee Hayila Sillaaseen baqatee xaaliyaanonni sun arooppilaaniidhaan dhufan gizee guyyaa tokko arooppilaanii 12 suufe Addis Ababaa hin argine nuti innaa sana yoo bira fakkaatu innaa sana hin arginaa achii isaan dhufanii ofirra dacha'an osoo ayyar meedatti hin bu'iin aeroppilaan misiraan dacha'anii galan waraanni cabuu sana irratti beekne achi abbootiin kan keenya gizee galan ishiin dhuftee Addis Ababaa isa qoxaaxxarte gaafa bara 1928 dhuftee Addis Ababaa qabdi xaaliyaaniin asiin ganna sanaa otoo biyya keenya biyya walisoo biyya Dajjaasmaal Garasuu dhukii sana otoo hin qaqqabin maaziyaa kan dhuftee Addis Ababaa isa qoxaaxxarte yaagamaa keelloo bargaa wanzii gubbaatti yaagamaa keelloo dhaqee taankii baarzaa fi maandisii irratti jiksee taankii dabarsuu dhoowee achitti jiinaar yaagamaa keelloo achitti xoorii itti kaffatee achiin tigilii sanaan dhufanii Addis Ababaa qabanii bara 18 sana otoo walisoo biyya Dajjaasmaal Garasuu hin qaqqabin bara 19 ta'e 29 ta'e 29 keessatti gaafa qaamee bulii sadii Dajjaasmaal Garasuudhaan mazaaraa abbaa keetii asa rakkabii asis harka kennadhu jennaan didee Dajjaasmaal Garasuun xurumbaa afuufsisee gaafa naasee bulii tokko gaafa qaamee bulii tokko bara 29 keessa baandiraa ofii kaafatee biyya ofii ajajee abbaan na duukaa deemtu ka'i jedhee inni abbaasaa haadhasaa achitti gatee mazaaraa kaasee arbanyoota fudhatee gadi lakkisee manooraa gadi lakkisee gizee inni adeemu dhufanii jara warwaarii sana jara xalaata sana ashkaroota baandaa sana fidi mazaara jedhanii jara itti argan sana nama 5 nama 3 ajjeesee nama 2 galaa kun akkana hojjeta Dajjaasmaal Garasuun kan jedhan himaa jedhee jara sana 2 gad lakkisee inni achumaan baandira biyya fi kaafatee deemee zooree achiin adaree Qiddus Goorgisii kan jedhamu Azaar Qeerransaa kan jedhamu dhaqee innaan dhaabu hordofanii isaan gamana dhaabatanii malkaa jidduu jira achitti nama 13 isaan jedhaan gorra'anii Dajjaasmaal Garasuun Qiddus Goorgisii adaree kan jedhamu gamaan bahee gamanatti afarmuusii itti garagalfatee matarayyatiin osoo warri kutanuu jarri baandan sun dhufanii nama biyya sanaa gorra'anii Dajjaasmaal Garasuun waashaa taatanii makataa taa'asitti isin waashaa taatanii fi kan jedhan rukutanii nama 13 isaan jedhaan gorra'anii achumaan jibaatitti waashaa jibaatitti ka'ee gal achi deebi'ee hin teenye zooree arbanyoota kaafatee innaa deebuu harka kennachuu didee abbaasaa haadhasaa achitti gatee gizee deemu abbaasaa haadhasaa booji'anii gaafa booji'anii dhukii gulummaa kan jedhan giraa dhukii gulummaa jedhan abbaa Dajjaasmaal Garasuu qabanii walisotti qumsirii hidhanii faranjoonni suni asiin deebi'ee naanna'ee dhaqee faranjii sana xooriitti kaffatee bara sana namni 13 gizeedhumu taankii biyyi walisoo sun taankii dhakaadhaan taankii cabsee abbaasaa sanas faranjii booji'ee abbaasaa sana wayatee abbaasaa sana galfatee achi ennaa deebi'u achiin bakka deebi'anii xoorii eenyuttis daawoo kan jedhan daawoo jallaan kan jedhanittis immoo dhufanii itti camadanii achitti waddaattarri namni baay'een arbanyaanis dhumee baandanis dhumee faranjii tokko qabanii booji'ee Dajjaasmaal Garasuun booji'ee qanyaa gizawuu kan jedhan gizawuu reebaa kan jedhan awulaa halaqaa baandatii jara sanas qabee faranjii tokkos qabee Dajjaasmaal Garasuun hennaa achi deebi'u inni silaa gadi lakkisee gaafa sanaatii gaafa bulii qaamee bulii 3 kaasee osoo mana isaatti hin galiin asiin sababii isaatiin arbanyoonni duukaa
duulee biyya gadi lakkisee mana gadi lakkisee dhiiraa dubartiidhaan dubartii caakkatti naqee ishiin dandeesse wajjin sallaftee ishiin dadhabde ishiin haadha daa'imaa caakkatti nam'itee dhokattee achi manni keenya wanti awraajjaa walisoo biyyi dajjaammaa garasuu harka hin kennannu mana keenya ibiddaa kenninee morma keenya saanjaa kenninee dugda keenya xiyyiitidhaa kennina malee baandiraa keenya biyya keenya xaaliyaadha hin kenninu xaaliyaanii faashistii Yihudam ennaa jedhu arbanyoota qabatee dajjaammaa garasuun waggaa afur caakkatti galee wanti caboonnaa guraagee awraajjaa kan jedhu manni isaa dimimixi jedhee gubatee dhumee hammi dandahame jalaa bahee hammi dadhabe qalamee yaa harka kennachuu dide baandiraa keenya gadi lakkifnu morma keenya kennina dugda keenya xiyyiitidhaa kennina morma keenya saanjaa kennina baandiraa keenya faashistii xaaliyaadhaa kennuutti kan jedhu sigilii qabee amma waggaa afuriitti alaamanni keenya barbadaa'ee anuu abbaan kan koo harki xiyyiitidhaan harki citee qawwee assir gurraashii kan jedhamu gizeessa anuu qawwee sana osoo shaantaa baadhee duukaa deemu qawwee sana abbaan kurkusamee mazaaran sun harkaa buun anumtuu fudhee gaasha jaagree qanyaa bultii kan jedhamu qanyaammaa bultii kan jedhamu matwaraqaadha inni achitti gizee sana isatti xagga'ee abbaan koo isatti na kennee osoo na deemu amma waggaa afurii sanatti achiin dingata ingilizii fidee xaaliyaaniin halkan tokkoon guyyaa tokkoon baqattee gibe gamanaan baatee markaba dildila kuttee gamanaan baatee arbanyaan hordofee dhufee ingilizii qabatee dildila silaa kuttee sharaa waxxaratee karaa bosorbachootiin itti naanna'ee dhufee arbanyaan asitti mundaganaa xooriitti kafatee asiin aree arbanyaan karaa kanaan goree keessa gadi baasee gurraa fardaa keessa gadi baasee arbanyaan dacha'ee galee Itoophiyaa akkasitti naxaa baasee ergasii hamma har'aatti salfiin sunii Itoophiyaa natsinnas kan jedhamu erga guyyaa sanaatii kaasee guyyaa gaafa xaaliyaaniin kaatee sanaa kaasee maaziyaa 27tti guyyaa har'aa kan qanii guyyaa har'aa kana biyya gadi lakkiftee kan kaate sanarraan kaasee waaqas kadhachuudhaan galata galfatee sanaan mastaawasaa seenaa taasisee hamma guyyaa har'aatti kan aduwaa baalis kan Itoophiyaa natsinnatiis waggaatti guyyaa lama osoo sallafnu amma nu immoo ilmaan keenyatti dabarsine ilmaan keenya nurkaa fuutee siraaqaan kan keenya qaambariin zallaqee luluu baandiraa asitti finne istaadeemitti asa rakkamne addis tiwillidiin baandiraa nurkaa asitti taqabbalee nuti xorataa ijaa baanefi hamma irratti ilmaan keenyattis immoo dabarsine kunoo ilmaan keenyaa kun hunduu ilmaan keenya itti dabarsuudhaaf timirtiis kenninee limdiis kenninee muuxannoo kenninee fi kunoo ilmaan keenya hamma irratti wajjin tasallafaa jiru akkuma kanatti ilmaan keenyattis dabarsina Itoophiyaa teqidam kan jettu erga guyyaa gaafa sanaati andinnatiidhaan hayimaanotiidhaan osoo waliin layyaan gosaaliyyiidhaan osoo waliin nanyaan akka Itoophiyaatti Itoophiyaan nugusa tokko mataa isaatiin nugusa tokko kanniifni gaagura tokko kanniifni qaboo tokko mootii tokkoon deema kanniifni sun immoo waraana qabaa damma qabaa tokkummaadhaan guzoosaa xooriisaa hidhatee deeme baddaa gammoojjii deemee ababaa funaanee damma naqee xajjii birsii kana hundumaa kan nuu baate amsaalii sanaatiin tirqiidhaan biyya keenya hammarraatti mangistiin nu kabajee kunoo siraa misgaanadhaan salfii mallayyoo nuu kennee uffata nutti luwwisee uffata yuunifoormii kunoo arbanyaa kan akkanaa gaxariin gabaree katamaan hin uffatu mircaadha uffanumti kun kana hundumaan nuu kennuun siraa misgaanaa arbanyaan hojjeteen hamma har'aatti xintaawii abbaa kaakayyuu kan keenya nutti dabarsinaa nuti immoo ilmaan keenyatti dabarsuudhaaf hamma har'aatti sallafnee jirra Itoophiyaan haa ijaaramtu Itoophiyaan haa ijaaramtu Itoophiyaan abashaadha Itoophiyaan abashaadha Itoophiyaa abashaa jechuun Itoophiyaadha Itoophiyaa jechuun abashaa mootiin Itoophiyaa tokkichuun Itoophiyaa jala malee nu immoo asitti amma kan bara kana wal'amnu maaliif wal'amnaa nu ta'u ilmaanuma Oromooti mootummaa foo arganne maaliif irratti wal lolu walinaafuu fakkaatti kuni maaliif irratti wal lolaa mootummaa arganne dhiiga nama meeqatiin dhiiga ilmaan keenya meeqanii mootummaan kun harka Oromoo galee maaliif immoo irratti wal dadhabnaa nu hundinuu Oromoodha amma biyya wal dhaba malee biyya alaatiin nagaa jirra
Hollaas keenya sanaan nagaa jirra. Maaliif wal'aamnaa xiqqoo qalbiin keenya nu cabee azzaanna nuti warri arbanyootaa sun. Hamma manas wal'aabe beelasabii biyyi Itoophiyaanuma wal'aabe malee biyya alaa xalaanni biyya alaa inni biyya Awurooppaa nu hin tuuqne ulfinaan jirra calootii kaleessatiin hayilii arbanyoota keenyatiin gimbaarii arbanyoota keenyatiin nutti dabarsanii nuti immoo ilmaa keenyatti dabarsuudha hammarraatti sallafnee Itoophiyaa keenya tokkummaa eegaa jirra haasan kukan. Mee dhaloonni addisiinoo dhaloonni haaraanii amma Suudaanidhaa wajjin baandaa ta'anii Gibsii wajjin baandaa ta'anii yeroo ammaa Abbaayeen diiguudha. Biyya wallaaluma eenyummaa ofii wallaalu. Maal gochuu qaba dhaloonni hadhaa? Dhaloonni hadhaa isaa wallaale gorsuu. Warabaabbaluu wal ijaaruu Itoophiyaa tokkicha taasisuu akka kaleessa abbootiin keenya Itoophiyaa jedhamii maqaa Itoophiyaa ta'e biyya ofii otoo waliin layyaan otoo